Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota koo nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha barri kun reefu bara 2023 seene. I just want to say happy new year to everyone. Barri haaraa kun baratti wanti yaaddan wanti yaanne kaayyoon keenya mul'ati keenya galmanuuf ga'u baratti gammannee jiraannu baratti wanti yaanne dachaan nuuf ta'u waaqayyo nuuf haa godhuun hawwii koodha. Kanattaan sun egaa akkuma beelofnee keessa keenya yookiin nyaata of soorru sammuu keenya guyyaa guyyaan waa sooruun hedduu barbaachisaadha. Waan gaarii gaarummaa qajeelummaa sooruun hedduu nu barbaachisaa mul'ati keenya akka galmaan ga'u nu godha jedheen waan hin amanuuf wantan jireenya kootti guyyaa guyyaan na fayyade isteeppii baay'ee gara fuulduraatti na bute. Gola koo keessatti mana kootti gaa'ela kootti wantan qabutti wantan xiqqoo qabutti hedduu akkan gammadee jiraadhu na godheen yeroo hundumaa sheer isiniif godha. Yeroo barri 2022 darbee 2023 seenu wanti tokko gara yaada kootii dhufe. Yeroo wanti tokko gara jireenya keenyaa dhufu dhiphina ta'uu danda'a rakkina wanta adda addaa yeroo dhufu akkuma barri darbeen darba akkuma barri baraan bakka bu'u ganamni galgalaan galgalli immoo ganamaan ganni boonaan boonni ganaan gannaan akkasuma bokkaa booda aduun akkuma ba'u wanti hundumtuu in darba yeroo nun addunyaa kana keessatti jiraannutti gaddaaf gammachuu dhukkubsachuu fayyuu bu'aa bayii jiruuf jireenyaa hedduu keessa darbuu dandeenya. Sana keessatti garuu akkamittiin hubannaadhaan irraa barannee itti of jijjiirree akka darbuu dandeenyu akka nu gargaaruu fi waa of sooruun hedduu barbaachisaadha. Waa'ee yeroon haasa'u yeroo keenyatti haalaan bakka gaariitti bakka nu malutti yoo fayyadamne yeroo ofitti mufachiisnu yeroo hundumaa wanta nurraa eegamu yoo goone ofittiin gaddinu sammuu keenya of hin ceephaanu. Kanaaf guyyaan akka darbu barree akka darbu wanti hundumtuu akka darbu barree wanta nurraa eegamu hojjannee darbuun hedduu barbaachisaadha. Waa'ee sammuu keenya waan gaarii sooruu yeroon jedhu fakkeenya tokkoon qabadhee dhiyaadhe akkuma argitan kun aannanii kun buna sammuu keenya wanta qajeelaa fakkeenyaaf wanta gurraacha kana fakkeenyadha. Wanta gaariin taanetti yoon fakkeenya fudhadhe kun immoo wanta qulqulluu ta'etti yoon fudhadhe bakki nuun oollu sammuu gaarii ilaalcha gaarii yoo qabaanne illee bakki nuun oollu wanti nuun garaa keenya keessatti gashannu wanti nuun dhaggeeffannu namooti nuun waliin oollu hin filannu yoo ta'e akkasuma suuta keessa keenya xureessaa keessa keenya boreessaa keessa keenya jireenya keenya illee gara sanaatti jijjiiruu danda'a. Kanaaf yeroo hundumaa sammuu keenya wanta gaarii haa soorru sammuu ofii waan gaarii sooruun gammachuu nama laata of ta'uu nama barsiisa. Yeroo of ta'uu jennu yeroo tokko bakka wayi simbirroon yeroo dhadhee damee xiqqoorra qubattu damee sana abdii godhatti miti jedha barreeffama wayi dubbise. Kan isheen abdii godhattu yoo dameen sun cabee balali'uu akka dandeessu of ta'uu yeroo baay'ee namoota baay'ee yeroon namoota wajjin haasofnu maal jennu kan gammachuu dhabaniif jireenya isaanii kan namoota biraa wajjin wal madaalsisuu wanta har'a hojjechuu qaban itoon hojjetiin har'a jalaa yeroo darbu bor yeroo rakkinni isaan qunnamu rakkina sanaan dafanii cabu wanti hundumtuu akka darbu an dubbisee miti ofirratti argee rakkinni hin darbaa dhiphinni hin darbaa. Wanti hin darbine hin jiru. Wanti har'a isin bira darbu yookiin wanti har'a argitanii wanti dhabdan isinitti fakkaate na amanaa waaqayyo wanta gaarii fuuldura keessa waan jiruuf isinii wanta barbaaddan itoo hin taane waaqayyo wanta isin barbaachisudha kan isiniif kennu. Kanaaf wanti sirraa eegamu amantii keetti jabaachuu waaqa keetti jabaachuu yeroo hirkattu namatti toon taane waaqayyotti hirkachuutu sirra jiraata obboleessa koo obboleetti koo waaqayyotti yeroo hirkattu wanta sirraa eegamu yeroo gootu hin salphattu hin qaanoftu yeroo hundumaa laga fuuldura kee jiru hin ceeta
namoonni seenaa kee barreessu waaqayyo garuu seenaa kee haaromsa waan tokkoon jechuu barbaada waan tokkoon dubbifadhe dooniin markaba dooniin kan inni liqimsamuu jedha bishaan humna bishaanii guddaa naannoo isaa jiru miti humna bishaanii garaasaa keessa jiruunidha keessa galuun liqimsama dooniin guddaan humni bishaanii naannoo isaa akkam yoo marse wanta tokkoon ta'u hamma keessa isaan seensisnetti akkasuma nuunis wanta keessa keenya seensisnu hammina seensisna hinaaffaa seensisna wanta qajeelummaan taane hamii dubbii haaloo bahuu wanta akkasiidhaan guunna yoo ta'e maaliyyuu yoo arganne yoomiyyuu gammachuun argannu kanaaf wanti guddaan kan nuun eeggachuu qabnu gammannee bara keenya jiraachuudhaaf wanta yaanne wanta karoorfanne wanta abjoonne abjuu keenya bukkee gahuudhaaf jabaannee mul'ata keenya sammuu keenya qulqulluudhaan wanta yaanne hojjechuudhaaf wanti nu fayyadu naannoo keenya qulqulleessuu gatii keenya baru wanta gatii ofii beekuu caalaa bakkaan nama gahu hin jiru gatii ofii beekuun of kabajuun of kabachiisuun hedduu barbaachisaadha gammachuun anaaf wanta hundumaadha gammachuu yeroon jedhu wanta qabnuun gammadu wanta nu fayyaa keenyaan gammadu hedduun nama fayyaa qaba baay'een nama fayyaa qaba garuu kan baanee gallu kan fayyaa qabaanne isa fayyaa namaa laatu nu eegeetudha namoonni baay'een dhukkubsatanii jiru namooti hospitaalatti mana keessatti wanta daddaan gidirfamaa jiran jiru isaanii yeroo ilaalu har'a fayyaa qabnuuf galateeffachuu isaanii immoo namooti har'a wanta tokko keessa jiranii bor jireenya isaanii hawwu wanta keessa jiran keessaa bahuudhaaf tattaafatu so wanti tokko gara jireenya keenyaa yeroo dhufu keessaa bahuudhaaf yeroo carraaqfannu yookiin yeroo tattaafannu ofitti jabaanna indammaqna irraa baranna akkuma yeroo hundumaa jedhu wanti kamiyyuu gara jireenya keetii yeroo dhufu irraa barattee dabarta wanta barra gaddaarraa barana baratta waa'ee yeroo ilaalchisee waa'ee gammachuus ilaalchisee yeroo wanta tokko dubbaddu anaaf wanti kaleessa jedhamu hin jiru wanti bor jedhamu hin jiru kaleessi darbeera kaleessa deebinee sirreessuu hin dandeenyu har'a qajeelummaa yoo jiraanne boritti fufna wanta boriif dhiphachuunis hin barbaachisu har'a fakkeenyaaf namni tokko wanta tokko hojjechaa jira taanaan bor waa gochuu barbaada taanaan wanta har'a irraa eegamu hojjechuudha malee boriif dhiphachuu jechuun qarshii liqeeffanne tokkoof akkamittiin hin deebisa jedhanii hamma dhiphachuudha bor mataasaadhaan of sirreessaa deema kanaaf gammannee jiraachuudhaaf yeroo keenya seeraan fayyadamnee bakka nu malutti bakka nu gitutti fayyadamnee hamma nu malutti hamma nu gitu jiraannee wanta hunda keenya eeggachaa hubannaadhaan jiraachaa namootarraa barachaa namoota yeroon jedhu namoota hundumaarraa waa barachuu dandeenya namoota beekaa ofiin jedhanirraa namoota beekamoo ofiin jedhanirraa namoota wallaalaa ta'anirraa waa hedduu baranna fakkeenyaaf namoota beektotarraa beekumsa baranna beekamootarraas akkasuma namoota beekumsa hin qabnerraas waa baranna fakkeenyaaf nami tokko isinitti dhufee callisee haasee daqiiqaa 5 wanta hin taane haasee maal jedhee isin mufachiisee deemeera yoo ta'e isin biraa nama sanarraa kan nuun barannu nama sanatti mufachuu toon taane ilaallatanii haasaa ofiin nama mufachiisuu dhiisuu akkaataa nuun itti ilaallu akkaataa nuun itti hubannudha malee nama kamirraayyuu barachuudhaaf sammuu keenya qopheessinee jennaan namoota guyyaa guyyaan gara jireenya keenyaa dhufan haala kamiiniyyuu isaan arginurraa barachaa jireenya keenya fooyyessaa deemuu dandeenya gammachuu waliif laachuu gammachuu mana ofiif laachuu madda waan hundumaadha anaaf akka hubannoo kootti anaaf golli kuni addunyaadha
gola kootti mana koo keessatti nagaadhaan gammadee yoon jiraadhe sun waan guddaadha. Maatiin biyya maatii wanta hundumaadha waan ta'eef namni jalqaba ofirraa jalqaba ofiisaaf vaaliyuu godhachuu ofii of gammachiisuu ofii aan gammaduudhaa fi wanta qabuun shiroo koo danfifadhee maal godhee wanta mana koo keessa jirtuun akka humna kootti gammadu jireenya koo jireenya nama gara biraa wajjiniin madaalsisuu dhiisuu anaaf kan naaf kenname gara biraadha nama gara biraafis akkasuma kan namaa qabeenyaatu kanaaf fakkeenya gara biraa booda isinitti deebi'a kan namaa qabeenyaatu kan siif kennameen kan siif hiree kee wanta ta'eeni sirriitti gammaddee yoo jiraatte bara kee keessatti kaayyoo kee bukkee kaayyoo kee bira gahuu dandeessaa jechuu barbaada. Yeroo keenyatti sirriimatti haa fayyadamnu namarraa haa barannu ofitti amanamummaa haa qabaannu ofiif wanta hin goone tokko namaaf gochuu dhiisu bara haaraa kanatti ofii dhiphannee ofii rakkina keessa of gashine ofii shaamaa taane shaamaa beektu shaamaa hin baqaa ofii isaan baqaa garuu immoo nama ibsaa laata akkas miti kan ta'uu qabnu nuun ibsaadha kan ta'uu qabnu ibsaan ofiif isiniifaa hin baqu yeroo hundumaa nama fayyadaa ofiis hin fayyada shaamaa toon taane ibsaa of fayyannee wanta ofiif hin goone ofii agabuu bullee yookiin ofii baay'ee of dhiphisnee wanta tokko gochuu irraa jalqaba wanta hundumaa gaarummaas yoo ta'e ofirraa jalqabu achi mana ofiirraa steeppiidhaan akkas yoo goone suuta barri sirraa suuta wanti hundumtuu sirraa haa deemaa kaayyoo keenya biras gahuu dandeenya. So arra kanin as bahee fi waa'ee yeroo ariifannaa yeroo umuriin keenya yeroo fiiguu barri darbee barri yeroo dhufu ganama galgala ciisnee yeroo bari'u akkasuma ganni boonaan wanti hundumtuu bakka yeroo gahu yeroon keenya ammam vaaliyuu akka qabu qabeenyaa namni namaa godhu wanta hundumaa caalaa yeroo namni yeroo namaa kennu kennaa guddaa akka waan nuu kennetti yaaduun nurra jira because sababiin isaas yeroon sun deebi'ee in dhufu waan ta'eef haa gammannu kaayyoo keenya galmaan ga'uuf yeroo keenyatti haa fayyadamnu yeroo ofitti mufachiisurraa of haa qusannu wanta garaa keenyatti waraabbannu wanta hin taane akka hin taaneef hubannoodhaan haa deemnu sammuu keenya yeroo hundumaa qajeelummaa gaarummaa dhiifama haasorru waan qabnu gammannee haa jiraannu ofaa taanu akkuma simbirritti abdiin keenya ofitti amanamummaa haa qabaannu ofiifaa ofirratti haa ta'u namoota irratti hirkachuurraa waaqayyo irratti hirkachuutu nama ceesisa yeroo hundumaa waaqayyo seenaa namaa haaressu isa seenaa namaa jijjiiru isa bakka yaadeen nama ga'u bakka si yaaddan miti gaarummaa isaadhaan bakka yaadeen nu ga'utti haa hirkannu bara keenya hundumaatti dhalli namaan darbaa akkuma sila barri darbee rakkinni darbaa gaarummaan darbaa namni darbaa qabeenyi darbaa bifti darbaa wanti dabarre addunyaa kana keessatti tokko hin jiru waaqayyoon alatti garuu akka darbu baraa jiraachuun immoo waan guddaadha so waan xiqqoo nu harka jiruun namoota miidhuurraas akkasuma of haa qusannu barri kun bara nagaa bara jaalalaa baratti wal kabajnee itti jiraannu baratti wal dhaggeeffannu baratti safuu keenya eeggannu baratti wanta barreessinuuf wanta dubbannu wanta jiraannu of eeggannoodhaan hubannoodhaan jiraannu waaqayyo nuuf haa taasisuun jechuu barbaada waan na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa horaa deebanaa dagaagaa kaayyoon koo qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Social media yeroo hundumaa hammanuu danda'ametti wanta gaariif qofa haa fayyadamnu gaarummaadhaaf qofatti haa fayyadamnu itti walaa barsiisnu itti walaa ceesisnu itti walaa gorfannu ulfaadhaa deebanaa dagaagaa. Oh
Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota koo nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isinaa qaqqabu jecha ergaa gabaabduu hubannoof nuuf taatu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hamma dhumaatti hundi keessan akka isin na caqastaniif yookaan na dhaggeeffattaniif gamanumaan kabajaan isin affeera. Waa'ee kanniisaan isinitti himuu barbaada. Kanan dubbifadheerraa. Kanniisi tokko kan isheen kanniisi damma horattu kan isheen addunyaa kanarra jiraachuu dandeessu guyyaa 40 qofadha. Kanniisi tokko bara ishee guutuu damma fal'aana tokko yookiin damma maankaa tokko qofadha kan isheen nuuf oomishuu dandeessu. Kanarratti kanniisi kun damma maankaa tokko oomishuudhaaf abaaboo 1,000 irratti qubachuu qabdi. Damma fal'aana tokko oomishuudhaaf abaaboo 1,000 irra qubachuu qabdi jedha. Wantan taajjabe maalidha seetan? Yeroo namni kennaa waliif kennu, kennaa nuuf kennu, kennaa nuu kennuudhaaf yaadee nuun sammuus nama sanaa keessatti dhufnee waa'ee keenyaaf dhiphatee waa nuu kennuu danda'a. Wanti nuu kennu sun wanta qaalis wanta rakasas ta'uu danda'a. Akka ilaalcha nama sanaatti yookiin humna nama sanaarratti hundaa'a. Garuu namni kennaan kennamuufi suni kan inni hubachuu qabu kennaa namni namaa kennu xiqqoos taate guddaa kabajaan jaallannee galatoomii kan nuun jechuu qabnu malee kennaa yeroo wantooti xixiqqoo maa wanta farankaa tokkoon ta'in nuuf kennamu kennaa namaa tuffachuun gaarii miti. Sababiin isaas namni sun maal keessa darbee akka inni dhufe akkam keessa darbee hammamitti dhiphate kennaa sana akka inni nuuf bite hin beennu. Nama sana sammuu nama sanaa keessatti dhufnee bakka qabaannee kennaa nama sanaaf kennuu qaba jedhee namni sun nu yaaduunsaa sinii yaaduunsaa mataansaa wanta guddaadha. Yeroo baay'ee kennaa namaa tuffachuu kennaa namaa wanta qaalii ta'eef wanta rakasa ta'een madaaluun seera miti. Kun hubannaa guddaa nu gaafata. Rakkina namoota baay'ee yookiin baay'een keenya bira jirudha. Kennaa nuuf kennamu maal akka ta'e bannee tollaaliin durayyuu nama sanaaf vaaliyuu qabaachuu galateeffachuutu nurra jira. Waa xiqqoo maan ta'in kennaa nuuf kenname yaadamee nuuf kennamuu isaadha malee guddinaaf xiqqeenya isaatti madaalamuu hin qabu. Kun namooti kennaa wanta guddaa nuuf kennee waan xiqqoo nuuf kennee jannuu kennaa namaa tuffannu sirriimatti kennaan kennaadha wanta tolaadha waan ta'eef wanta tolaa immoo wanta ekstiraadha. Nuun iyyuu jaallatamnee bakka qabaannee nama sana keessatti nama kennaa nuuf kennu sana keessatti yaadatamnee nuuf kennamuunsaa waan guddaadha. Kanaaf nama sana galateeffachuutu nurra jira. Akkuma kanniisni damma hortu guyyaa 40 qofadha kan isheen jiraattu addunyaa kana keessa. Umurii ishee guutuu ganamaaf galgala dhamaatee damma fal'aana tokko yookiin maankaa tokko nuuf oomishti. Dammi sun nuuf xiqqoodha. Garuu kanniisi sun abaaboo 1,000 irra qubattee dadhabdee kan isheen nuuf fiddu. So kennaa namaa kabajaa godhannu wanta namni godhu akkuma kanniisitti yoo jajuu dadhabne wanta xixiqqoo namni godhu yoo jajuu dadhabne yoo nama sana jajjabeessuu dadhabne nama sana xiqqeessuudha. Keessumaa wanta haqa jiru teenye namooti taa'anii wanta tokkoon hojjanne namooti waa hin goone waa taa'anii qeequu amaluma ta'aa jira. Aadaa manuu ta'aa jira. So nama taa'eef samiin dhiyoodhaa nama taa'ee qeequuf wanta tokko asii achi sochoosuu hin dandeenye waa taa'anii nama qeeqa baasurraa nama hojjetu hojii isaa jajjabeessuu yoo dadhabne at least callisuun wanta guddaadha. Callisnee haalaallu nama hojjetu tokko mogolee buusurraa nama wanta tokko waa banatee waa hojjechuu jalqabee harkatti busheessuu yookiin mana barumsaa yeroo ni baratoo maal barattaa dipaartimentii maal wanta namni jalqabe wayii tokko busheessuun gaarii miti. Nuuf
salphaa ta'uu danda'a nama sana garuu gatii baasisa waan ta'eef wanta lama irratti har'a kanan dubbachuu barbaade inni tokko kennaa nuuf kenname wanta barbaade yoo ta'e kabajaan galateeffannee kennaa keenya haa fudhannu. Nunis akkasuma kennaa wanta humna keenyaadha kan namaa goonu yeroo kennaa namaa kenninu nama sana yaannee namaa kennuun iyyuu wanta guddaadha waan ta'eef ilaalcha kanaan itoo goone gaariidha. Inni kaan nama hojjetu tokko busheessuu nama tokko tuffachuu maal godheetu kun immoo kana erga kana gochuun saanollee maaf kanan goone namni yeroo baay'ee ta'anii akkas jedhanii warra ofii isaanii wanta tokko hin goonedha. So warrumti godhan isaa ol ta'an iyyuu namni tokko jedhee lama jedha. Namni masalaalii yookiin wanta tokko irra ba'u tokko irra nu taalu tokko jedhee lama jedha sadii jedha hundumtuu jalaa jalqaba namni takkaadhaan gubbaadhaan jalqabu. So namni tabbatti ol ba'u ejjechaa ol ba'a waan xixiqqoo namni hojjetu appreciate goonu walaa jajjabeessinu yoon jajjabeessinu ta'e mogolee wal buusurraa of haa qusannu. Kuna jechuun sirriimatti afuura gadaantummaadha. Yeroo baay'ee namoota waa hojjechaa jiran hin jajjabeessinu callisnee gadi buusnaa mogolee buusnaa hin arrabsinaa hin qeeqna yoo ta'e amma namoota sanaa hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. So gorsuu yoo dogoggore nama san gorsuu yookiin immoo yoo haalli inni itti jalqabe biizinasii inni itti jalqabe wanti inni hojjechaa jiru isan baasu ta'e yoo itti dhiyaanya ta'e yoo gorsa yoo yaada nu dhiyeesse gorsa keenya barbaadate yaada irratti laachuu malee wanta nun gashine keessa gallee jireenya namaa keessa gallee kun ta'uu qabaa kun ta'uu hin qabu jennee gochuun gaarii miti. Isa waa hojjechaa jirtuufis yeroo ati hojjettu qeeqamuu dandeessaa maal gochamuu dandeessaa fuuldura kee ilaaltee deemuutu sirra jira. Wanta tokkoon sitti hima obboleessa koo obboleettii koo kan qeeqi namaa arrabni namaa maallaan jedhu namaan duubatti si deebisaa jiru kan kufaatiin kee maallaan jedhuudhaaf si yaaddessaa jiruu fi yeroo hundumaa namooti maqaa keedhaan namooti wanta hojjettu irratti xiyyeeffatanii si qeeqanii yeroo baay'ee wanta baay'ee jedhanii namoota si fuuldura jiran itoo hin taane namoota si dudduuba jiranidha. So yeroo ati dhaabbattu durfamuu dandeessa waan ta'eef duubatti galagaltee yeroo kee hin gubin gara fuuldura kee deemuutu si baasaa jechuudha. Waa'ee kennaa ilaalchisee muuvii yeroo darbe hojjanne keessatti seenaa dhugaa irratti hundaa'anii muuvii sana iskiriiptii isaa kanan barreesse akkuma yoon daawwanne ta'e haayilaaytii yaada isaanii isiniif kenna. Muuvii sana keessatti nama biyya alaa jiraachaa jiru hiriyaasaa yookiin kaadhimaasaa girlfriendiisaa yeroo dheeraa waliin jiraate egaa akka aadaatti samma akka bara keenyaa jaarsi ergamee maal jedhee iddoo tokko tokkotti kan nama mul'achaa jiru qubeelaa akka itti kennu hiriyaasaadhaan mari'atee qubeelaa chokooleetii bitiitii chokooleetii keessa kaayitii qubeelaa kenniif yeroo isheen bantu sarpiraayiz taatiin gammaddi isa booda daftee tolee siin jetti jedhee gorsa gorfameen irratti hundaa'ee kennaa yeroo kennuufi isheen kan isheen expect gootee eegde waan biraa waan guddaa sarpiraayiziin siif qaba jettee jedhee waan itti himeef sarpiraayizii gara biraa eeggatte waan ta'eef chokooleetii yeroo dhufu itoo bantee keessa isaan laaliin ariifattee daa'ima seetee jettee hiriyaashee sana mana keessaa ariitee gargar bahanii innis nama gara biraa fuudhee dhuma irratti garuu yeroo dheeraa booda wanta sana kennaa sana yeroo bantee ilaaltu qubeelaa gaa'ilaatu keessa jira akkasittiin gaabbitee akka hiriyaan sun gargar bahanii yaada kana irratti hundaa'ee true story seenaa dhugaadha. Hundaa'anii kan inni seenaa sana barreesse. So kaaraktariin suni miseeraa jedhamtu muuvii hirbuu seenaa keessa jirtu suni yeroo isheen jireenya ishee guutuu gaabbiidhaan jiraattudha kan nuun arginu. Asirratti fakkeenya kanan kaasuu barbaade wanta nuuf kennamu wanti nuun eegnu ta'uu dhiisuu danda'a. Keessumaa namoota gaa'ila qaban abbaa manaan haadha manaadhaaf haadhi manaa abbaa manaadhaaf
maa chaappistikii maa wanta xiqqooshee bitee yeroo manatti galu yookiin hiriyaadhaaf obboleettiif eenyuyyuu kennaa xixiqqoo wanta barbaade bitee yeroo galu yookiin yeroo namaa kennu abbaan fudhatu sun galatoomii ulfaadhuu na yaadachuu keetti jedheetu irraa fudhachuu qaba malee kuneessaa bittee meeqaan bittee hin jedhamus ishee. Kennaa yeroo namaa kennamu meeqaan bittee eessaa bittee maal hin jedhamu akkas jennee yoo gaafannees gaarii miti. So kennaan kennaadha. Kennaan ulfinaan fudhannaa galateeffannee fudhannaa. Qeequurraa immoo ofaa qusannu keessumaa namooti teenyee qeeqnu teenyee waa jajju gochuu jaallannu gaarii miti. Wal jajjabeessuu booree walii ta'uu wal utubuutu nurra jira malee wal busheessuun gatii nuuf hin baasu. Ilaalcha biraadhaan immoo kun gadaantummaadha. Yeroo baay'ee namoota ta'anii oduu odeessanii namootuma hojii hin qabne jedhama waan ta'eef akkasiis dhugaan jiru. Namoota ta'anii waa'ee namaa wanta biizinasa isaanii hin taane keessa galanii wanta nama hin fayyadne wayii tokko itoo hin gaafatamiin itoo wanta tokko hin jedhamiin namooti keessa galanii callisanii borcitan yoo jiraattanii hundi keenya irraa ofaa qusannu wal bira haa dhaabbannu walaa jajjabeessinu wanta xixiqqoof walaa galateeffannu namni waa yeroo godhu encourage walaa goonu support walaa goonu kun dhaamsa koorraadha. Egaa akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Horaa deebanaa dagaagaa. Kaayyoon koo qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Sooshaal miidiyaa wanta gaariif qofaa haa fayyadamnu, ittiin walaa gorfannu, walaa barsiisannu, ittiin karaadhaa warra gore karaatti adeeffannu, ilaaf ilaameedhaan ittiin walaa dhaggeeffannu. Ulfaadhaa halkan gaarii qabaadhaa.